Kau di sini kubara kau kita. Ati usjud. Maal kan usjud? Maal kau ishida aja kan ufte ishida aja. Nak berteman nama tera, nak. Ana bira takkan antai nak abak kami ofasir. Ashama harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota maartii akkam jirtu hundi keessanuu nagaa keessanii nagaa koodha galata waaqayyo mee akkam jirtu nagaadhaa fayyaa keessanii jirtu qorri nu faaqaa jira biyya kanatti mee akka fayyaa jirtu nagaa koodha galata waaqayyo baga jiraattanii baga nagaa taatanii siniin jedha innaa guyyaa har'aa immoo eessan jira akkasinitti mul'achaa jiru innaa karaa mana hinaan dhufaataan jira jechuudha. Innis maali viidiyoo akkuma kaleessa viidiyoo hojjedhe jechuudha viidiyoo kaleessa mastuunii akkuma natti himtetti guyyaa kaleessa dheengaddaadhee natti himtee jirti jechuudha. Innaa mastuunii maal jettee akka dubbattes dhaggeeffattanii jirtanii viidiyoo irratti akkuma agartan jechuudha. Ani har'a immoo maaliifan dhufee isinitti fakkaata viidiyoo irratti jechuudha. Inaani wannuma ishiin narratti hojjette san abbaa manaa koo yeroo ishiin janajjantu yeroo wajjin haasoftu mastuun akkuma naa ergitee natti himte argitanii jirtanii hinaan illee manatti wadullee nakaaddee deemte jechuudha gara wannaa jechuudha baatee deemte jechuudha na sobdee nakaaddee odoo natti himin ara kuni soba jettee deemte kanaaf amma abbaa manaashii itti dawwaleen jira abbaan manaashii immoo dhufaa jira anillee gadi deematan jira gara manaashiitti jechuudha innaa abbaa manaashiitti wal argan ittan hima mee inni immoo maal akkanaan jedhu kan akka inni narraa dhoorgu innis mana jiru ishii gatee badee jira waan ta'eef sababa kanaan itti dawwalee dhufaa jira anis gara mana hinaan deemee akkana dhufaatan jira naan jedhe jechuudha innaa kanaafi na hordofaa itti himadhaa jechuudha. Abbaan manaatti illee dhufee jira abbaan miliyooni jechuudha kun reefu balbala ol seenaa jira innaa ittan himachaa jira jechuudha innaa akkuma isinii dawwaleeni abkuno hinaan haati miliyoonii gattanii ishiidhaan illee walitti buutanii jirtan waan ta'eef sababa kanaan ishiin immoo deebitee abbaa manaa koo haasofsiisaa jirti jechuudha innaa kanas ani qabatamaa hin agarree mastuutu natti hime viidiyoo illee arge isinitti agarsiiseen jira akkuma viidiyoo sana agartan kanaaf maaliif narratti haasofsiisti isiniin eegga wal dhabde abbaa manaa koo irraa maal gooti innaa kanaaf waan baay'ee waan haasa'aa jirtuuf kanaaf kan isinitti himadhe ishii akka irraa naa qabdan barbaade taanaan isinitti himadhu jechuudha innaa innillee amma samoona kana eeggashii wajjin haasa'uu qabe natti jijjiirramee jira waan ta'eef sababa kanaaf maalidha wanni akkanaati daarii kiyya keessa maal gochuu seentee kan jedhudha innaa kanaafuu mee gaafachuu hin dandeechan mana seentanillee hojjanne ishiinillee mana jirti natti fakkaata. Gara kun kawati kanan amma natti matteerta ani si kai kana deeme turture ture amma tiddeen ada walte waan kana tiddeen natti manaanan kayfe amma hunu kalattuma hojjumaan dhanneeto maaliif akkana akka ta'u maaliif akkana akkana ishin jette ani sirraan dhugachuu barbaade tanan nan gaafadha inde hojjumaan gaafannam rakkoon qabu akka min gaafannam Ishi bakka singallee hafne naan hordofaa kana fakkaata kun hordoftoota keenya amma mana seennee jirra mana hin jirtu mee ilaalla mana hin jirtu jechuudha nu ol seennee jirra jechuudha. Maalan beekamu mana anis iddoo wallee waan ta'e manuma itti ijoollee jettee manuma itti bakka ijoolleen manuma itti innaa sirriitti narraa qabaanii barbaadu waan ta'eef anillee tidaarii nama leessaa waan ta'eef maal jechuun ishiin tidaarii namaa deemtee nama addaan baasuuf deemtu horiifuu ishiin ani ishiin akkanatti jira maal jettee waan namaa seentee agarmatti immoo kana dubbachuu deemte ishiin ani maalan beekaanuu iyyuu namanne bariisaa viidiyoo wajjin hojjechaa oollee anuu biraankii wayii irratti hojjedhe abbaa manaa kiyya wal dhabe jedhee waan haasa'u kana ishiin dhugaa seentee daashiin natti gammadde natti fakkaate innaa kanaaf ani immoo biraankiidhaan jedheeni sababa kanaan dhugaa jettee natti gammadde sandeefu innaa kanaan amannillee sirriitti viidiyoo eeggan argee suuraa eeggan argeen amane maali waan akkanaa jedhu isiniin eegga wal dhabde tidaarii namaa keessa maati tidaarii namaa galche tidaarii namaa keessa deemtee to aga nama walitti bu'u waan ofiitu sirreeffanne ishiinuu kaana ishiinuu kan wal dhabne sirreeffanne balaa ishii tane anu mana kana beetu aga irraatu taa'aa ture ani maaliif tirbii ishiin faana illee mataan dhukkulee tanan
irraa deemu hafiyya. Anuyyuu bakka beeshiin gorsaa jira akka garaa kiyyaatti ishiin gorsaa jira lakkii bakka dhiisii jechaanii jira waan ta'eef bakka ishee. Laaqaasa deemee mitiin deessaa argaa. Jechuun bilbilee fifaan kaanis tidaariin qaba baraanis kanaaf bilbilee beekatti kallattii. Tidaara yoo qabaatte maarree maaltu isa fidisiin ga'e isa yaa akkuma jette godhattee miti. Taadaa atis bee isaa wal dhabdee jirta kanaaf nama isaa wal dhabuu kee amma kan wal dhabdee abbaa manaa kiyya irratti Ulfaadhaan abbaa manaa kee bira singeenya abbaa manaa kiyyaanis isa irratti waliin dhabne nu kan irratti wal dhabne kophaadha. Kanaafuu viidiyoo amma inni isatti agarsiisee jira abbaa miliyoonittuu himee jira arge viidiyichi arge hirrifate innu maaliif jedhee hirrifateera itti agarsiisee jira mee inni waan dubbatu isatu beeku waan ta'eef. Ni amma ani wani dubbachuu barbaade. Ani dhufuullee hin barbaanne matutti ilaala waltee naananii ka'ee dhufe. Maaliif ani dubbii ishiitti illee barbaadu. Baga ishii dhabuu dhufte ijoollee ta'e gattee daa'ima kee gattee kan deemte mana kee gattee kan deemte ishiinuu kan sitti bilbiltee waan hin taane sitti himatte baga dhufte isaafuu kanaafuu baga dhufte faggaa. Ofiin haasoftaa isitti dubbachaa hin jiran. Ani ishiin Dhaggeeffadhu mee waan inni jedhu. ani kan afaan ka'ee too dhufe malee dhufu. Maaliif akka ishiin asitti kun mataallee biyya dhukkubsite. Amma mee dhimma kana ani fiikii godhan amun erga godhamne garuu ture turbii lama darbu. Ani erga guyyaa sadii maalitti deegalee beeku. Kun haadhaatiin haadha walaana ka'ee dhufe malee dhufu amma kana hin gaafadhee taammaa nan deema. Maaliif akkatti namni lafaa ka'ee too tidaarii namaa seentee too tidaarii namaa akkaatti balleessitaa. Maal jechuudha kun? Amma dorgachaa jirti argitanii maal gochaa Amma maali fide maali gaafachuu dhufte? Maal figaa jetti tidaarii namaa keessa ani seentee achi seentee too Tidaarii namaa keessa maalan godhiseeni? maal kun kan ishiin machaartu maali? Maalan godhe? Maaliif abbaan Yaada dhimma biraa yoo haasa'anii dhimma bakka waan biraati. Dhimma biraa dhimma obbolummaa yoo haasa'anii dhimma biraa maal dhimmi biraa maal ishiitti dhimmi biraa maali? Ishiitti kun qabdu? inni immoo kasitti natti naasa'u maaliif anatu amma kaabbaa manaa keessarraa fudhate. bakka natti jijjiirameera egaa guyyaa ani Sittaa jijjiiramu kan waan biraatti sitti jijjiiramuu danda'a. Ana qofa waan dubartii itti gosa sin beeku ani kunoo yooni ani badaa kee dubbadhee hin haara dhugaa hin haara badaa kee hin Kun dubbadhe. kolfiti sirii gubaara kolfitaaye. ati us jedh atus Maal kan jedhu? maal gosa ishiidha jecha dhufte ati ishiidha jecha. Dhaabatta waan namaatirraa dhaabatta dhaabatta. Ana biratti akkanan ta'in akka bakka amma ofasseeratti yoo Dhaabatta maali tidaarii namaa. bakka Maali tidaarii namaa seentee. Mee viidiyoo dhufa